Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota Galaasaa Shoo akkam nageenyi keessan badhaadhaa oduu biyya keessaa isiniif dubbisaa itti dhiyaadha. Galaasaan Shoo irratti yeroo kamuu qophii adda addaa qopheessuuf hojjetaa waan jiruuf na hordofuuf maatii kiyyataa jecha like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Ammaaf gara oduu biyya keessaa guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhetti isin dabarsaa nafaana bu'aa anka isin wajjin turuu Numeerii Huseenii. Qabsaa'ota Oromoo gammeeyyii sababa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee shira adda addaa itti xaxuun to'annaa jala oolchanii hidhan keessaa warroota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman Jawaar dabalatee maqaa shoroorkeessummaa jedhu itti moggaasuun abbaan alangaa federaalaa himannaa sobaa irratti banee jira. Qabsaa'ota keenya badii tokko malee hidhuun dararuun dhabamsiisuun nuuf haarawaa miti. Haa ta'u malee osoma falmannuu fi hanga lubbuu aarsaa itti qaballuun jaarraa 21 lakkoofsifnee jirra. Har'as hayyoota keenya irratti yakkoota ciccimoon himatuun mootummaan biyyattii Itoophiyaa bulchaa jiru dhabamsiisuuf oolataa jira. Haaluma kanaan wal qabatee guyyaa har'aa Jawaar Mohammadii fi warroota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman mana murtii sobaa fi shiraan guutametti dhiyaatanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa shoroorkeessummaa nafxanyaan biyya bulchituu jettee bilbiluun dubbatte jechuun himataa irratti bananii. Obbo Baqqeen yaada kenneen eeyyeen jedheesse jira. Ammas nan jedha nafxanyaan biyya nuti ni dimokiraasessina jennu nafxanyaan hin bulchitu jechuun leenci Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa itti bokkisee dubbatuun himannaa shoroorkeessummaa yeroo sadaffaaf narratti banamee ture. Haa ta'u malee osoo murtii nutti hin laatin sirna darbee kufee jennaan gadi lakkifamne jechuun yaada isaanii goolaban. Akkasuma obbo Jawaar Mohammadis shoroorkeessaa jechuun itti bananii siidaa aanolee jala dhaabbattee suuraa ka'uu fi uummata sabaa fi sablammii walitti bubuusuuf yaalte ka jedhu himannaa haarawaa irratti banan. Obbo Jawaar Mohammad yaada isaanii kennuun ani shoroorkeessummaa yeroo lammaffaaf himatamuu kooti. Haa ta'u garuu ittiin boona jechuun dubbatee jira. Itti aanuunis obbo Hamzaa Booranaa shoroorkeessummaan himatamee jira. Obbo Hamzaan yaada kennuun mootummaan shoroorkeessaa nuun jechuu isaatiin boona. Yoo roorroo saba ofii irraa falmatuun shoroorkeessummaa nama goote eeyyeen jechuun garuu haalli mootummaan ittiin deemaa jirtan kuni biyyattii tana gara diimokiraasiitti hin ceesisu. Jaallan kiyya wajjin shoroorkeessummaan himatamuu kootiin boona. Jaallan kiyya hedduu biyya alaa irraa jijjiirama jira jedhee deebi'ee haa ta'u malee ajjeefamuu fi hidhamuun kenna uummata keenya bal'aa bilisa ni baasa jechuun goolabe. Kanaaf hayyoota keenya shiraa xaxuun uummata bal'aa Oromoo kana tuttuqanii ilaaluun yoo uummanni Oromoo lubbuu qabee itti muddee gadi lakkisuuf yoo uummanni hin dubbatin akkuma sirna duraa san dhabamsiisuuf waan ta'eef tokkummaan kaanee sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqisuu qabna. Siyaasaa qofaaf badii tokko malee hayyoota keenya ukkaamsanii filannoo sobaa gaggeessuun filannoo boodaa yoo fedhan gadi lakkisuu yoo hin feene dhabamsiisuun sirna duraa san deebisuuf akkuma Maammoo Muzammir fi Baarootumsaa Taaddasaa Birruu sanatti dhabamsiisuudha. Ammuma irraa jalqabnee qabsoo keenya finiinsuun hayyoota keenya kan nuuf jedhanii jiruu qananii keessaa bahanii tafkii fi qorri isaa waxaluun jiruu isaanii ufmoo gadhiisuuf nuuf lubbuu laatan kabajaa itti horuu qabna isiniin jedha. Oduu guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhee kanumaan goolabaa anka isin wajjin turtii taasee Numeerii Huseenii oduu kiyya kabiroo walitti deebinaa. Galatoomaa.